Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waasaap irratti onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessanii fi wantoota sanaan wal qabatan wantoota tokko isin agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanatti daawwachuudhaan na faana tura. Egaa maal gootu onlaayina waasaappii dhokfachuudhaaf waasaappii keessan al tokkoof ni galtu. Sana booda tuttuqaalee sadan jechuudha. As gubbaa kana jechuudha. Al tokkoof asirratti ni cuqaaftu. Sana booda settings iddoo jedhu kanatti al tokkoof deebitanii ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda maal gootu al tokkoof privacy kanarratti ni cuqaaftu. Asirratti fuula kanatti ni argattu jechuudha. Asirratti fuula kanatti ni argattu. Online dhokfachuu qofaa miti wantoonni garaagaraa fakkeenyaaf profaayilii picture keessan yookiin ammoo isa profaayilii suuraa hidhattanii jirtan sana akka namni biraa hin agarree fi nuti akka arguu danda'u namoota keessaa filattanii gochuu ni dandeettu. Akkasuma jechuudha miseejii isin namaa ergitan dubbistanii dubbisuu fi isin dubbiftanii fi yoo nam tokko miseejii isiniif erge miseejii sana isin dubbiftanii fi dubbisuu dhabuu keessan akka namni miseejii isiniif erge sun hin barre karaa taasisuu dandeettan jechuudha. Inni kun jechuudha. Kana malees asirratti wanti biraa wanni jiru jechuudha. Miseejii kana yoo cuftan jechuudha. Isinis jechuudha namni sun miseejii keessan dubbisee fi dubbisuu dhabuu isaa hin beektanii jechuudha yoo cuftan wal qabata jechuudha wal faana deema. Kanaaf jechuudha maal gootu kan onlaayinaatti isiniif deebi'a isa kana jechuudha. Onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan akka nam tokkollee hin barreef al tokkoof sana cuqaaftu. Sana booda jechuudha. Who can see my last scene jedha asirratti everyone jedha itti aanee my contacts jedha sanduuqa irraa sadaffaa keessatti jechuudha my contacts accept jedha sanduuqa afuraffaa kan an guutee jiru keessatti nobody jedha jechuudha yookiin ammoo nobody nam tokkollee arguu hin danda'u yookiin ammoo onlaayina jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessan namni tokkollee ilaaluu hin danda'u jedha jechuudha. Yookiin ammoo jechuudha sa'aatii isin irra turtanidha. Sa'aatii isin irra turtan nam tokkollee ilaaluu hin danda'u jechuudha. Arguu hin danda'u jechuudha. Asirratti inni lammaffaa jechuudha. Who can see when I am online jedha jechuudha. Kun immoo sa'aatii yeroo isin online jirtanitti yeroo isin waatsaappii sana seentanii fayyadamu jirtanitti nama isin arguu fi arguu hin qabne jechuudha. Akkamitti gochuu dandeettanii jedha jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf yeroo isin waatsaappii seentanii waatsaappii irra galtan jechuudha. Waatsaappii isin irratti gubbatti online jedha jechuudha. Online jechuun akka namni isin agarree akkamitti taasisuu dandeettan jedha. Asirratti maal gootu same as last scene kanarra godhattu jechuudha. Everyone kanarra yoo gootan namni kamiyyuu arguu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yoo turee jiraate keessan asirra jira yaada keessan yoo jalqabaaf as dhuftan asirratti deebiftu jechuudha. Asirratti deebiftanii same as last scene kanarratti guutuudhaan isa gubbaatiin tokko akka ta'u goosiftu jechuudha yookiin ammoo inni akkasidha. Same as last scene jechuun ajaja isa gubbaa irraa kenname asittis akka fakkeenya saniitti jedha jechuudha. Wal fakkaataa sanii jechuudha. Fakkeenyaaf wal fakkaataa saniin guutuu jechuudha. As kanarratti same as last scene kanarratti ni guutuu jechuudha. Egaa hordoon jechuudha. Inni biraa ammoo jechuudha viidiyoon isin dheerachuun mara profile picture irratti jechuudha asirratti jechuudha akkuma dura isin jechaa ture jechuudha waa afurtu jira waa afran kana keessaa eenyutu akka isin arguu fi arguu hin qabne asirratti guutuu my contacts accept fi nobody jira jechuudha. Everyone irratti namni kamuu isin arguu danda'a. My contacts irratti ammoo nama isin walqunnamtii qabdaniin my contacts acceptiin immoo nama isin qunnamtii qabdaniin kan walqunnamtii qabdaniin kan accept isin godheedha. Nobody jechuun nobody nama jechuudha namni kamuu isin arguu hin danda'u jechuudha. Inni kun ammoo abaawotiin jechuudha waa'ee keessan fakkeenyaaf waa'ee keessan siitingii gara siitingiitiin karaa lakkoofsa bilbila isin waa'ee keessa yoo barreessanii jiraattan nobody kanarratti yoo guuttan namni kamuu waa'ee keessan achirraa dhufee dubbisuu hin danda'u jechuudha yookiin ammoo maal akkasiin achi barreessan dubbisuu hin danda'u jechuudha. Mallattoo tana jechuudha. Yoo cuftan haala kanatti yoo cuftan miseejii isin namaa ergitan yookaan immoo yeroo namni isiniif ergee namni dubbisuu fi dubbisuu dhabuu keessan hin beeku isinillee ammoo nama sana dubbisuu fi dubbisuu dhabuu isaa hin beektanii jechuudha. Inni biraa jechuudha gaafii kanas jechuudha asirraa yaadadhee jira. Miseejii yeroo namni isiniif ergee xiqqoo bubbulee jedhu yookaan ammoo tutturee jedhu miseejiin ni haqama ofiin badaa miseejii namnaaf ergee
ufii isaatii na biraa bada osoo dileet hin godhin badaa warroonni jettanii gaafattaniif ammoo as isa kana jechuudha namni sun yoo asirra kaawwatee jiraate sa'aatii hanga inni kaawwatee baduu danda'a jechuudha isinillee jechuudha yoo isin kaawwattanii jiraattan yookiin ammoo jechuudha ofii kana irra godhin hanga isin kaawwatan san eenyaan sana bira yoo kute ni badaa jechuudha fakkeenyaaf 24 hours miiseejii takka ergitanii 24 hour booda miiseejni sun dileetidha yookiin ammoo gonkumatu nama san biraas isin biraas ni badaa jechuudha kun ammoo 7 days dha guyyaa 7fis kaawwachuu dandeettu 90 days dha ji'a 3fis kaawwachuu dandeettu jechuudha ji'a 3 booda akka miiseejiin sun disappear taatu jechuudha ammoo baddu yookiin ammoo haqamtu yookiin ammoo dileet taatu karaa taasisuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu warroonni na gaafatan yookiin ammoo miiseejiin namnaaf erge ni badaa osoo an dileet hin godhin badaa yookiin ammoo kan namaaf erge dileet osoo an hin godhin na biraa badaa jettanii gaafii sana gaafattaniif mallattoo isaan afran kana keessa ofii kanarra guutuudhaan akka miiseejiin sun isin biraayis hin banne taasisuu dandeettan jechuudha. Isin biraayis nama san biraayis akka isin hin banne taasisuu dandeettan jechuudha.